لا مرتي دقي مرتي خيه Bado, 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 دقي فدو أمانتي bado, جيرتشو مرجع خيتي دقي فدو bado, خازا يو bado. Amantiin ispoortii miti bado. دقي فدو خازا قوي أمانتي مسلمة بكبوني نما أساد Woi, نتلسون أونلاين Walumaa قبّا كده galattiin بطل amantii isaan waa'ee isaan jibbee. أتي دوبا سبب خيتي تنوتون جبني بار أونلاين قبّا كسي كذا أولي قد ديمتي فساد ميكان دشيرو غرق الجدو تكا جبني تامانتي دنيا مالي في بكمبو تريد هاي Isinii bee maal feetan amma? ati nurraa ba'uun bar rakkoon qabu alhamdulillah fasaasa tokko nurraa irratti rakkoon qabu san hin jenne garuu akka amantii teessa yoo Duuba maa aartan? Maa aartan? labsachuu bar hin aarre wallaahi hin aarre wallaahi hin aarre murtee wallaahi iyyesuus si jaalata akka jette eenyubaadha iyyesuus ni jaalata sis ni jaalata ergamaa rabbiiti rakkoon qabu ni jaalannaan innis nu jaalate haa ta'u garuu Eenyu gama Yesuus ilma Waaqayyoo tokkicha fannifame. rakkoon qabee of eetan lakkuu ta'a sanaan hin ga'u sanii miti amantii namaa hin tuqini nis hin xiqqeessini amantii tantee guddifadhu lallabadhu Maa aartan isin? hin aarre wallaahi hin aarre ati nurraa irratuun bar sabuu maal taate numa amantii musliima irraa bar waan fasaadni tokko irratti jechuudha bar waan biraatii miti nuti sababa keetii amantii kan jibbini ati nama tokkoo fi lama si arrabsiif jecha Wanni isiniif jiraame eenyu maqaan isaa Abdii Raggaasaa isiniif jiraame? Maallaqa Abdii fida akka Abdii Raggaasaatti muftii godhadha. aboo qaanyidha nama obboleessa keenya laa ilaaha illallah khaleessa qabate tajaajiluu qabna malee maal taate ati amma akkanatti kara lallabaa keessanii kara keessan ni hammattuun kara keessan kara akkatti ni hamtu kana Dhagaye badoo. oo Hara keenya isin yaamuun hin barbaachisu warri jiruun egaa. isinuu ni geessan jechuudha. Yaa boo murtii hayyee maama bayaan ollaqi maama bayaan. mee koi gara mul'ata ni jirta? Yaa nin jira carraa naa kanna. Mee carraa fudhu mee? Maama bayaan ollaana kaa yaa boo. Koi murtii sirba nuti hin bahin deefimaa jiru. Nuti obboleessa keenya taraan hin dhufne. Amantiin adda adda illee taanu dhiigaan tokko. Raajii tokko isiniif dhumee kan isin wajji haasoo. Illee ol baasii murtii ilaali. Ani akkana Gaara mul'ata. Eegi Gaara badoo. mul'ata. Obboloo kiyya guutaa maama bayaan wayii dubbatu deeman saa. Ni turre naaf jechuun. Ani jechuma lama sadiin jaatun namni na dubbatu. Murtii ani Dubbatu, siif dubbatu. hubadhaa gareen akkana wal ijaartee binti Islaamii fi bin Islaamiin tuni nama maraachitii dhugaadhaa. Akka nama muslimaa tokkotti you are still my brother karaa oromummaatiin siifin kabaja itti fufiinsi hin jaa galatooma. Akkasii ati duraan hedduun dubbattu anillee wanni dubbachuu barbaadu ijoolleen teenya keessattuu ta'a musliimaa jechuudha nama dheessitanii nama faagaan baatinaadha yoo deemes deeme jeemi itti dhiisa yoo deemes haa deemu san isa beeka arrabaa fi nama xiqqeessuu fi yaa haa deemu ergamaa keenya biratti deeme ergamaa keenya salaamuudhaaf deeme Yesuus ergamaadha arraas boruus iftanis ergamaadha jira muritan muturri jirta ergamaadha ija si baay'atiin si dubbadhaa jechuudha ergamaadha. Dhagaye isin hundaan gabbuusaa asirra ol baatee amantii xiyyaa arrabsuu hin dandeessu caala. Amantii ta'e har'a sunula amantii ta'e har'a sunu Yesuus ergamaadha ilma waaqaati miti. Osoo na isin buusu. Intu nuti arrabaa miti har'a sunu. Aboo mucaan kun amma amantii qabate wanni irraa beeku hin jiru gana aliif jee barachuu deemaati caalaatti dhiisi daliilatti naaseeni. Ganaa barata. Maama bayaan. Daliila ifiifuu daliilli qarxaasa. Daliila uummata qarxaasaa uummata morma kutaariyaa bu'aa meeqat? Naalamu shaklakum. Ati deemte Amantii seeyfii qabu amantii arrabsoo amantii qarxaasaa. rakkoon qabu achis dheeteetuma uummata fasaadiin garuu hadaraa rabbi sodaatu. Uummata nagaa Abshiin ta'u. fasaadu badhee kiyya narra dhaariin. sagaleen diyyanii jiraame assalaamu alaikum warra jala jirtan hunda galchan Waalaikum salaam waalaikum salaam. Saahiba kiyya yeroo xiqqoo dura kiristaanummaa islaama ta'e. Murtii beentee waalaikum salaam jettu bardiifamaa jiran. ifama Ni jetti Ustaaz waalaikum bagana salaamii bara afaan fedhe uumaan qabu. Waalaikum salaam. jala jijjiiruu rakkoon qabu murtii Nagaan sirratti haa jiraatu nagaan waaqayyo Yesuus ilma waaqayyo sirra haa jiraatu jechuu bara. Ayyee. dhaggeeffadhu Kan abbaa jantaadha wallahi billahi dadhabni sirba kana. yeroo tokko maayika Waan qabadhaan biraa. yeroo tokko murtii keenya Amma bayaan hadiisa nutti himuu dhufte yoo ta'e sirraan keewwate. laal Amantiin an qabadde tanuma deengaddaati porfaayila irra kaattisani.
maaliif jennaan maaliif jennaan akka qoosaatti boodara dubbiin nan ta'e hunoo dubbii dhugaa taate waan ta'eef obboleessa keenya waan kana isa amantaa keessatti qalbii ta'uun hin jirtu beektaa osoo ofirraa waan kana ofirraa dhiiftee amantummaan ta'e dhaloota kana osoo jabeeffattee rabbii keetitti shahaadaa qabattee toobattee rabbii keetiifama gaafattee ilmi namaa umriin kiyya waggaa 30 shahaadaa qabadhee itti arrabsamaa ture hin qabadhu shahaadaa. waan naman jenne qabatta ilma namaa ofirraa dhiis amantaan akhiraadhaaf waan ta'eef amantaan addunyaa islaamaa tanuma si akkas godhe san obboleessa ta'e dhaggeeffadhu naaf illee ibsa. Ila lammaffaa inni dhagamame murtii. Akka ajaa'ibaan si dhagaa obboleessoo. Lammaffaa ammas laa lammaffaa amantaa islaamaa irratti amantaa islaamummaa hin tuttuqu irratti ammoo abbaan fedhe amantaa islaamaa tuttuqu irratti garuu islaamummaa irratti akka qaldiin hin jirre beekisiin jechuu ishi muftii maal jettee amantaa islaamaa irratti qaldiin maal haasa'u jirta amantaa islaamaa irratti qaldiin hin jirtu murtii amantaa islaamummaa hankeetutti haadhu qabuun siin jeeboo namicha natti hin gingisiniiti maal haasa'u gadiin bu'aa dhaggeeffadhu siin jeebaraan dhaggeeffadhu obsi amantaa islaamummaa keessatti amantaa nama biraa sa'a 20 fi dura waliigalaa deema shi'aa fi maarree dhaggeeffadhu gaan arraba dhiisi dhaggeeffadhu an kan inni siin jechaa jiru islaamummaa irratti qaldiin hin jirtu amantii arrabsoo hin hordofu hin amanu itti hin amanu Iyyasuus Haleluyaa. Akka feete ta'e feetu haleluyaa jettus islaamummaa irratti akka qaldiin hin jirre hubadhu kana si yaadachiisu akeekasitti ol kenne. Amma isarraa gabbuuta moo hin buutu rabbii jee. Ansirraan gadi bu'an lammaffaa ammoo warree jala jirtusaaf ajandaa taatanii wanta keenyaaf isin amantaan isin caalaa islaamummaa irratti qaldiin hin jirtu isin jechuu barbaadeeti akkas duree fi waliigalaa deema shi'aa fi sunnii fi maalidha waliigalaa deema nama biraa gorsuu dhiisa amantii biraa barsiisuu dhiisa akkas osoo ifii waliin galin nama gorsuudhaaf hin cinqaminaa deema amantii dirqamaan nama fudhachiste yookaan mallaqaan bitanii nama fiddan deemaa gorsa. Hai. Akkami nagumaa. Mootirraa qaba. Nagaa jirta. Akkam. Nagaa nagumaa miti. Galata rabbii. Baga nagaa taate xiqqoo neetworkiin keenya jeeqa fakkaata. Neetworkii kiyyallee hin rakkisaa uummanni kunillee morma kutaariyaan hin rakkisu rakkoodha walumaa galatti. Jabaadhuuti akkaawuntii keellee balleessuudhaaf irratti duulaa jiru. Riippoortii si gochaa jiru kanaaf akkas taa'e. Aanan balleessan miti murtiin hin jira. Murtiin banatee guyyaa lamatti akkaawuntiin isaa hin deebi'a rakkoon qabu dhoowwari. Akkaawuntiin kee dafee sii guuta dafee 10,000 sii galaa yaaddee waa'ee qabu. TikTok irratti baay'ee dawwee. TikTok irratti waan namni Facebook irratti follow na godhuuf malee waan barbaadan godhanii hin danda'an. Maasii gochuu hin danda'an. Akkuma yaadaatti si qabsiisuudhaaf. Amantii arrabsoo, amantii nama xiqqeessoo, amantii fudhuu keessaa rabbi nu baase. Baga si gargaare. Baga si gargaare. Baga keessaa. Amantii nama ajjeesi qali jedhu balleessi kan jedhu kana keessaa ba'u murteessaadha. Namni baratee waa dubbisee argee guyyaa tokko keessa taa'uu hin danda'u. Isa kana immoo obsaan fudhachuu qabdu jechuudha. Warri islaamaa hordoftanii. Barsaa obsaas jala jiru gashaa. Azala jiru isaanii hin galcha. Amantii irratti amanee yooniin ajjeefame I don't care. Namni sitti bu'uun jiru homaa tokko iyyuu hin taatu ati jabaan. Homaa tokko illee hin taatu. Dhageessaa. Daqiiqaa tokko dhoobsi dhufeera bishaan fudhachaa. Rakkoon hin jiru yeroo kee fayyadame rakkoon hin jiru. Hamza. Hamza Ibrahim. By the way. Mootummaan biyya. Haleluuyaa amantii ilma waaqaati. Ameen. Murti waasiimu.
Ortodoksii tolummoo amantii waaqayyo laal mootummaa waaqayyoo ilaaluuf ilma waaqayyootti amanuu qabda jalqaba. Dirqamatti ilma Murtii waan waaqayyoo sidhoo ho'isan takka siimuu. Humaanaan himin obbo eenyuun nama ol galchaa qoyime mooditaraan namarraa. Waan sidhoo ho'isan siimaa obsiqa. Hamzaan amma beekutti nama Naayimi. Egaa bar waan bareeddu. Rabbiin akkana jaa suuratul kaaf keessatti. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليكفر ومن شاء فليؤمن. وان جلقبه بايبل أبس خانين بتا نمني فدا خبرو فدا أمنو جاتيس فدنا خيتين كمرت مرجع خيت ربي سيجم ربي سيجم هونو فيتو خبري فيتو أمني Kwani kan amantii arrabsootan namanu. أكفيت تي Hamza Waggaa soddoman amanee arrabsamee xiqqeeffame. Naaga. injirtu amantiin akka warra islaamota nama arrabsanii hedduu nama arrabsan akka malee Ni beeytaame kana. qooyi maali Namni kiristaana akka malee namni tokko namni eenyu nama baasaa jira qoymee mooditaruma akkamitti namarraa fuudha naayim rabbii jedhi. joo jara san beekaa baasanii kam yaabo Wallahi beekaa baasan haa ergatu waliin deebisa. qooyi maaliif akka nama arrabsanii isa rabbiin nama arrabsaa jeen ummata kana Ummanni bar ummata morma kutaariyaa bar kun ummata seefitti amanu. haimeera gaafite bakka itti nama arrabsaa jaan tana Koi rabbii jedhi mooditara ni qabdaami mooditara kamiin namarraa kaasan rabbii jedhi. hin qabu narraa fudhattee jirtaan qabuan nama beekoon kaasatti Bawa murtii guutu nagadin buusin aja itti bon bakkaan fedhen ta'a. Nama isaantu na baasa muslima taatu bayi jee asiin abuusan irraa guuri ummata. Nama tokko akka buusanii nayyamuuf ilmaan morma kutaariyaa. Qoyna amma durii namaa kan gaafa laftiin nagayaasan. baru udah nama rakututti udah wali rakutani baru osoo rabbiin hin ta'u juuni baru ummata addaa bar ismaa fidanii jaabara see fidhuun wali rakutu Nati dee bar mooditara lee namarraa fuudhu. aboorraa fuudhii jara san odeeffadhu wajjaasa Nama ol naadachaasaa please warri mooditara qabdan nama amma gabbuustan san ol deebisa. An namni kiristaana taatan illi takkanaan kannina an abdii raggaasaati miti kan sumunii walii qabachuu dhufe nama if danda'u nama waan jireenya isaa qabu nama agarteemi sumunii kadhachuu dhufe nama arrabsoo jala gara argiteemi gizee faaxoleen binti islaam mallaqa ergitu Hamza sun akkami wanni waxatiin sheeka jettee si arrabsitu tun Hamza gabbaatee namicha saniin sirrii jirta janiin akkami amantii nama arrabsuun beekumsa taate ammatti yeroo ammaa tana gaaffiidhanaaf. amantummaan tunu amantii rabaan hunduu itee bara. wallaaltotaati aboo dhagaye murtii Dhagaye boo wayii ati fi arra dhayxeemi inninis dheengattuma dhufeeti daawaa godheemi ati saruma dhaqi daawaa godhe hawaluma qixaafar hin baratin atis No an daawaan godhu ni dhaggeeffadhamu. waluma qixaafa ati saruma dhayxan atis hin baranne inninis hin baranne wal qixaa Kana Amma biyyi homaa barbaadaan dhugaa ni muudhaaf dhufe. Dhugaa ilma waaqayyoo dhugaa Yesuus Kiristoos dhugaa isa siif anaaf fannifamee ni muudhufe. mirga keeti ati sarra dhayxe imi waan dhageesse inninis ammuma dhufe waan Aboo dhageesse ganaan mataa isaan dhukkubsaami maal taate? hima waan okay nashiidaan qabdu ati Aboo nashiidaa ammaan baasaami an naqamtee deemee hayi. Ega, uno tawanta bare kata Salomon, tamucha Salomon. Ya, fika. Alaabaan jalloota asin dhaalini, alaabaan jalloota asin dhaalini. Yesuus jedhamee hundi keessan koomentii irratti barreessaa.
Abo moditara rafuri nama kana jara sanol Davis. Sheikha tokko san laga Networking dhufa. dari dia. Networking dari dia Sheikh kami. Sheikha tokko san lagi. Ustaz Gere Mani wangela yalleen dhaadannoo beeka. Sheekha dhaadannoo hin beekne ariifan oolnat. No ini ndak berbade. Garuu rabbiin akkaanan siin jee san si ajaja yoo feete kafar yoo feete amana siin jaa sheenini waa takka si godhuu hin danda'u ofuma keeti wanni hundinuu akkasii miti yoo gaara mul'ata. Akkasuma amantaan taabbaati. Ni kabanya amma warra oo murtiin akkana ta'e wanni duratti sunni dhaabbatti obboleessa kiyya naa fi murtiin Oromummaa walitti qabna waa hedduu walitti qabna obboleessa kiyya ka durattiiti waan feetan ta'a naatu samitti sin ta'e. Akkasuma ani wajji qabaana borunaa afeeraa ollaa kana hono. Aboon allaa kana see feera ani islaama ati feenteemi naas see feera. Akkana. Walde wayii baradhu jiini haa banatu. Inumaatu hektaara 500 horii walde irra ijaaradhu Finfinnee ta'aa walakka. Sagalee kamuuti goota jirtu. Sagaleen ta'e hin jirtu murtii ani hin beeku. Moditara fi waa hunda ofirraa kaasuu na jidee bar. Aboo Finfinnee jirtaa murti? Finfinnee jirtaa? Finfinneen jira Beetal. Bakka borulaa kanaanaa seefeera. Abshir habibi akka nama peentee tokkotti naaf heere umara koon qabu. Khalaas. Bakka taate. Addunyaa kanarra. Hamza abbaa gadaa si affeerradha akka duratti irraa gootatanii. Dhagee. Yaa. Ubbata kana geeffadha. Ayyee. Gaa umrii kiyya almost maaf hin deemai. Amantii Islaamaa keessaan ture amantuma kana shee nama yaaddu ka sheekaa fi xiqqaa darasarraa eegali nama arrabsan amantuma nama xiqqeessan qarxaasa namatti hidhan shira nama yaadan kufina miskiinummaa namaan hawwan amantii akkana argeen beeku. Wallahi nama babbadaa jira siirii namatti hidheen nama maraacha namni gariin. Aboo maal? Hamza biizinasa taatee barbaanne. Isa business. Aboo garaa waliin jabaata namni aboo kamii ableen hunda waliin raakutaa jaa namni boo bismillah bar dhoor kaabar seera rabbi keessa wanjala. Egaan dhaladheen siin jiru umriin kiyya waggaa 30 deemaa jiru. Waan rabbiin itti namana jennee maa nama ajajaan jaa bar rabbiin hin jenne bar rabbiin akkan. Bar tanumaa bar ammaa tana difte. Bar dogoggorrii isaanii Yesuus dhiisanii rabbi jaanii amanuudha. Isa isaanii fannifame isa isaanii jiraate khalafatti argan dhiisanii jannata minal baataa nuti himuu isaaniiti yaa dogoggorri. Ati amma jannata minal baataa nuti amantii nama biraan tuqin amantii waaqeffataan tuqin amantii islaamaan tuqin teekka feetetti faas gorsuun qaba teekka feeten lallabe himuun qaba gorsuu teekka feeten qaba lallabe karaa dhugaa karaa Yesuus ilma Waaqayyoo koota. Yaam akkasii yaamisa mirga keeti. Dhageeffadhu amantiin dhugaa ilma Yesuus katahii Waaqayyootiin dhalate gara amantii kanatti koota karaa dhugaa mootummaa Waaqayyoo dhaala. Wantaanni falmitaa sin jaan eenyugaa haagaree shaadaatiin falmusan. Shaahadaa gad deebisaniiti ani Abdii Raggaasaatii miti ji'a jaha gana amantii gaajiin. Deebisi kannu. Ati Abdii Raggaasaa faatti falmi walqixa isin lamaan. Isa wajjin eegaa Allahu akbar sirnaan osoo jiruun bariin hadiisa fatwaa godhu eegale san. Alaamun beeku shaadaa hojjechuun beeku bar alaamtuu qaramuun beeku. Bar salaataa'uu salaatuudhaaf ji'a jaha isa barbaachisa. Hin beeku barachuu qaba namni dura. Mee dhaggeeffadhu waan jiru mee.
hunduu si gatee kan dhabde fira atin beektu malee harki